Raajii Masarat Taayyeen waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus biiftuu Shaashamanneef qarshii miliyoona tokko arjoomanii jiru. Qofaa koo yoon ba'ee galan beeku. Itti aansuudhaan yeroo madarbee waldaa araaraa keessatti taatee guddaan tokko ta'ee ture. Innis maalidha yoo jettanii kantiibaan magaalaa Naqamtee yoo yaashama akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyo bakka jirtu hundumaatti isiniif haa baay'atu kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Hordoftoota keenya jaallatamoo viidiyoo kana yeroo eegaltan laayikii tuquu hin dagatina. Akkasumas illee dhuma irratti yoo ergaa kana jaallatanii komentii irratti yaada keessan barreessaatii yeroo keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo jalqaba viidiyoo keenya irratti gaaffii macaafa qulqulluu tokko isiniif dhiyeessina. Innis akkas jedha. Jalqaba macaafa qulqulluu irratti seera uumamaa yoo jenne dhuma macaafa qulqulluu irratti immoo maal jenna? Irraan deebi'aa jalqaba macaafa qulqulluu irratti seera uumamaa yoo jenne dhuma macaafa qulqulluu irratti immoo maal jenna? Deebiisaa komentii irratti nuuf kaa'uu hin dagatina. Jalqaba irratti oduu gaggabaabaa isiniif dhiyeessina. Raajii Masarat Taayyeen waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus biiftuu Shaashamanneef qarshii miliyoona tokko arjoomanii jiru. Sababiin kanaas waldaan kun mana kiraa keessatti akka waaqeffatan akkasumas amma iddoo waaqeffannaa bitachuudhaaf deeggarsa waan gaafataniif qarshii kanaa akka deeggaran dubbatanii jiru. Akkasumallee itti dabaluudhaan waldaan kiristaanaa Araara Waaqayyoo kan nama gargaartuuf irraa fi osoo hin taane mul'ata Yesuus natti kennee waan ta'eedhaaf jedhanii jiru. Wangeela lallabuu qofaa osoo hin taane wangeela lallabuu cinatti sabaaf amantiidhaan osoo gargar hin baafne Yesuusta gargaaruudha mul'ate koo jedhan. Ji'uma 3 fi 4 darban kana qofaatti qarshii miliyoona 4 ol deeggarsa godheeraa jechuudhaan dubbatanii. Hawaasni gaafa beela'u biraa fe'een beeku akkasumas waldaa kiristaanaa yeroodhaa gara yerootti otoo deeggaruu argina. Yeessota humna hin qabne baay'ees ni tumsina. Raajii Masarat Taayyee nama guddaa barrii kun fi sabni kun qabu jiraadhaa bara quufaa eebbifamaa silumaayyuu eebbifamtanittuu eebbifamuun kennuu caaluu hin jiru. Ayyaanni kun sirnaa hin fudhatamin hedduu isin jaallanna. Isin kabajas gaarummaa fi yaada qajeelaa qabdan kanaaf ulfaadhaa jechuu barbaanna. Itti aansuudhaan yeroo madarbee waldaa araaraa keessatti taatee guddaan tokko ta'ee ture. Innis maalidha yoo jettanii kantiibaan magaalaa Naqamtee mee kantiibaa koo kanaaf hanqaradha harkatti diriirsaa. Haleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon kan ta'anii waldaa araaraa keessatti otoo waaqeffatanii argamuu isaaniitu mata duree oduu ta'e. Viidiyoo kanarratti kan agarru kantiibaan magaalaa Naqamtee kun taa'anii otoo wangeela dhaggeeffatanii akkasumas Raajii Masarat Taayyee isaaniif otoo kadhatanii viidiyoon ni mul'isa. Kanarraatii wanti nuti barachuu dandeenyu mana waaqayyoo keessa ta'anii yookaan amantii Pirotestaantii keessa ta'anii hojii kamiyyuu hojjechaa yaada waaqayyoo tajaajilaa akkasumas illee amantii ofiitti cimuudhaanii saba ofii deeggaruu fi gaggeessuu ni danda'ama. Kanarraa wanti nuti hubannu hedduudha jechuu ni dandeenya. Macaafni qulqulluun iddoo baay'eetti wanta kana ni deeggara. Isinis yaada qabdan komentii irratti nuuf kaa'a. Kanarraa maal barattanii wantu kantiiboota magaalaawwan Oromiyaa garaa garaatiif ergaa maalii qabdu? Yaada keessan asirra komentii irra nuuf kaa'a. Amaan irraa laasha'u. Amaana dadhabu. Simboof gaaddidduu ta'iif. Waan namni kun qabe hundinuu amilkaa'u. Guyyaa kanaa kaasee surraan Waaqayyoo simboo Waaqayyoo hadhoksumna dhiiga Yesuusiitiin. Ajajeera ammaa jalqabee simboon faana ba'u ulfinni faana ba'u dhiiga olichaan aameen. Waaw eeyu kan gammadu. Guyyaa kee jalqabuun dura kana dhaggeeffadhu. Waaqayyo si dura deemee jira. Wanta har'a si mudatu keessatti kophaa kee miti. Mee waliin haa kadhannu. Yaa abbaa keenyaa isa waaqarra jirtu guyyaa haaraa kana nuuf kenniteef si galateeffanna. Kaayyoo waliin nu dammaqsitee galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Har'a jireenya keenya keessatti si affeerreerra. Nu qajeelchii nu jabeessi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kun guyyaa waaqayyo tolchedhaa isa keessatti ni gammannaa ni ililchinas jedha. Sagalee waaqayyo keessatti macaafa faarfannaa 118 lakkoofsa 24.
Kaleessii akkam tureyyuu maal ta'eyyuu harri jalqabbii haaraadha. Waaqayyo carraa biraa siif kenneera. Akka kaatu akka guddattu akka milkooftu. Har'a hin sodaatin. Waaqayyo si wajjin jira. Yeroo ati dadhabdu inni humna keedha. Yeroo ati karaa wallaaltu inni si qajeelcha. Balballi yoo sitti cufamee fakkaate iyyuu Waaqayyo kan biraa banuu ni danda'a. Kan biraas siif banaa jira. Ati eebbifamteettaa, ati filatamteettaa, ati hin dagatamne. Ganama kanaa amantiidhaan deemii sodaatiin garuu hin deemin. Waaqayyoo mo'ichaan si deebisuuf jira. Har'a labsii kana ofirratti labsi. Harri guyyaa koo isa mo'achaan ani itti keessa ooludha. Waaqayyo na wajjin jira. Harri guyyaa koo isa ani mo'ichaan keessa ooludha. Waaqayyo na waliin jira. Ani hin sodaadhu. Ani nan milkaa'a. Ani eebbifamaadha. Ani cimaadha. Ani cimtuudha. Ani ayyaana Waaqayyootiin haguugameera. Kadhataa isa xumuraa waliin haa kadhannu. Yaa Gooftaa, namni viidiyoo kanaa sagalee kanas dhaggeeffatu hundumaayyuu eebbisi. Eegii qajeelchi. Nagaa isaaniif kenni. Har'i isaanii ayyaana gammachuu fi milkaa'inaan haa guutamu. Maqaa Yesuusiin ameen. Ergaan kun yoo si eebbiseera ta'e laayik godhi, sabiskiraayib godhi, namoota biroofis qoodii akka isaan jajjabina argataniifis